Abbaatu ilmoo isaa janajjanee viidiyoo qaama qullaa irraa waraabe. Abeet salphina! Abeet yaa qilleetii keessan! Kan keessan kana qofaan hin dhaabatu. Shamarran qaama keessan qullaa waraabdanii dhiiratti ergitan ganaa gara lubbuu keessaniitti darba. Salphina kana qofaan hin dhaabatu. Kuni dubbachuudhaaf miti dhagaa'uudhaaf wanta baay'ee namatti ulfaatudha. Wanti kuni ajandaa torbee kana akka ajaa'ibaatti oo'ifamee warri foddaa odeessaa jiranidha. Seenaan isaa akkam ture isinitti fakkaate. Abbaan ilmoo isaa kanatti bilbila lamaanaasaa. Bilbila tokkoon jaalallee ishii fakkaatee waggaa lamaaf ishii taasa'aa ture. Bilbila tokkoon immoo akkuma abbaatti ishii taasa'aa ture. Osoo ittaasa'uu boodarra viidiyoo qaama qullaa isheetii irraa waraabe. Erga irraa waraabeen booda viidiyoo qaama qullaa ishee kana sooshaal miidiyaa irratti baasee jechuudha. Argitanii? Hanga maatii keessaniyyuu wallaaluu keessanii jirtu shamarran keenya. Hanga sagalee abbaa keetii wallaaluu geesseerta. Akkamitti sitti illee ulfaatu qaamni. Ana kanaaf hin galle viidiyoo qaama qullaa maalitti godhi jettanii waraabdanii dhiiraaf ergitu. Viidiyoo qaama qullaa miti viidiyoon kee qullaa abbaa kee harka garuu warreen akka kana gootu osoo lubbuun kee bahe nan gaddisiistu. Lubbuun kee osoo bahe nan gaddisiistu sadhugaa rabbi. Abbaan laayivii irratti waamamee ilmoo keetii akkamitti akka kana gochuu dandeessee maaliif kana goote jedhee yeroo gaafatamutti in kaanneyyuu godhee tanan jira dogoggoradha jedheetidha kan dubbate. In goone jedheetu hin dubbanne jechuudha. Keessan kana qofaan hin ga'u shamarran keenya. Qaama kee qullaa mastaawwashaadhaa isa bira ol keewwattamoo waraqaa eenyummaati moo maalitti godha jaalalleen kee yookiin abbaa manaan kee dirqamadhaan. Aadanii qaama qullaa waraabanii dhiiratti erguu kun eessaa dhufe? Way salphina maqaa dhuman nubbudee dhugaa rabbii. Kuni wanta baay'ee namatti ulfaatu dubbachuudhaafis ta'ee dhaga'uudhaaf wanta baay'ee ulfaatudha. Giin isiniif baga warra shamarran qaama qullaa ergitaniif isiniif baga hundi keessan otoo akka kanatti salphattanii jettanii aadaan viidiyoo qaama qullaa waraabanii dhiiraaf erguu kun hin dhaabata jedhee yaada gama kiyyaan. Ani bagan jedhe baga ishiirra ga'e intala kanarra maalfiin of wallaalte jaalala keessa galte sagalee abbaa ishiituu wallaalte jechuudha. Qaama ishii qullaa waggaa lama guutuu abbaa ishii akka jaalalleetti janajjanaanii turte jechuudha. Iddoo nagaa tura. Good. Kan hin dhageenye dhagaa, kan hin argine arga. Dhageessaniisin, argitaniisin. Abbaan ofii abbaan ishii dhalche. Abbaan ishii dhalche ilmoo ofii intala isaa janajjane waggaa lama dhageessaniisin. Waggaa lama janajjaneet akka ilmoo ofii taate beekee janajjanee ishiin garuu akka ilmoo akka abbaa ishii taate sagaleedhaan ni beekti garuu isaa miti sagalee wal fakkaata jechaanii turte. Akkasitti waggaa lama ilmoo ofii intala ofii janajjanee intala ofii dhalche abbaan ishii waggaa lama janajjaneet viidiyoo ishii nama waraabsiseet irraa namatti ergee namarraa waraabsiseet qaama qullaa ishii miidiyaa irratti ol baase abbaan. Dhageessaniisin warri dhageenya yoo jiraatan warri argine yoo jettan asirratti abbaa intala janajjane jedhaati sarchi godha dhaqaalala soba yoo jettan jechuudha. Yoo soba jettan ragaa bahe ofiisaatii dhufee laayivii habiibatirratti dhiifama naaf godhaa nan balleesse jedhee dhiifama gaafate. Sanuu viidiyoo bahee jechuudha. Abbaa kanaa rabbiin sirra haa qabu yoo si jaalate abbaa miti kun bineensa malee ilmoo ofii janaajjane ilmoo ofii dhalche janaajjaneet qaama qullaashii nama waraabsiseet miidiyaa irratti ol baase qaama qullaashii qaama ilmoosaa jechuudha. Kuni nama kunis amma abbaa jedhama. Abbootii keenya wajjin waamame kunis abbaa jedhama. Kunis dhiira jedhama. Dhiira akkanaati jira duniyaa. Dhiira akkanaa abbaa akkanaati jira. Dhugaa rabbiin intalli isaatuun sabrii qaba. Abbaan ofii akkana nama gochuurra rabbiin nu haa baraaru. Dhugaa rabbiin isinitti hima. Baay'ima tokko nama gaddisiisa. Ganaa waan baay'ee argina, ganaa waan baay'ee dhageenya yoo lubbuudhaan duniyaa sanarra jiran ganaadhaan geenye bar. Duniyaan akiraan natti fakkaata amma dhumarra geenya waan geenye natti fakkaata. Barumaan dhumarra geenya jenna ganaadha. Hin geenye dhugaa rabbiin isinitti hima. Viidiyoo kana share like godhaa, copy link godhaati dhaqaa ilaalaa. Ijoollee durbaa ayyarratti dhiisu. Ijoollee durbaa mosaatii darbaa deemaa kanaaf ijoolleen durbaa dhiira shan jaafaa usiya. Dhiirti waa'ee dubartii haasawaa ta'insa rakkoo dubartii. Maaki. Nin gatamee akka gatame dubartii dhiira caalaa dubartiitu gatamaa jira barra guddaan.
Wallahi kana sin. Ijoolleen durbaa dhiira shan hawsa dhiira shan jaafaa qabadha. Ispoortii qabachuu sin gaafata maaliif? Dhiirri lafa gorteetti baddeef takka gurbaa kana dhuftee sin gaafattu. Namni beeytan seenaa micoota namni beeytan. Yaa Rabbi Allah amchi. Kottaa buna dhugaa. Yaa Rabbi angoolaa kunoo niitiin koo buna danfiste naaf itti kun. Inaan illaahi ganna nool. Barbaadaa fi barbaadaa fi. Amma akkatti poosti goonuuf illee hin qabnu amma dingatama intallee rumtee jiraachuu dandeessi. Ati maaluma buna Akkatti illee poosti goonee fi barbaadaa fi. buna dhugi haraaraas jira. Way. Maal asoo jira inni? Maal amma yoo poosti goonee barbaadaa fi ennee nu qabachuu danda'a dingatama caalee rumtee jiraachuu dandeessis jebar. Yoo heerumtee kalaas inni lubbuun jiraachuu fedha dhiin dhiisaree. Micoo urjii jedhamtu galchii. Mee urjiin tami urjii kootu kanaallee beekan jedheeti maakii. muslimaa isiin amantiin muslimaa. Laa anumaaf jecha akkana gooteerti kan. Okay. Mirga isheetti dhiisaa jedhe tokko immoo. Wayii mirgaa miti mucaan kan isheen barbaade jiraachuuf jiraachuu dhiisuusee heerumuuf heerumuu dhiisuusee barbaadu malee. Teenki urjii koo abeet kana barbaadaa gurbaan. Isaan jeenaa warra jiran. Qoy namni inni bu'aan beeku seetiin seensi urjii sorry urjii isii miti nama biraa baanani urjiin tami guys isii miti na fakkaatami urjii galchina jechaa jiran sii miti mi Oi, namiti maakii fayyaa keeti? nagaa bareedduu urjii tami isiin kun galchina jettan Urjii ishee maqaan dhasee seena ganteedha. Duubaayii mi bikki isiin jirtu urjii okay urjii lakkoofsa tokko barreeffadhu gaa khalaas Urjii ishee amma gashite kuni seena ganteedha. Maakii atti qalala dibannaati namni dhugaa si'a. Dhuguma miti ree. Sin barbaadu naan jennee ati. Akkasin jedhamu kan nama mana ijaarratee jiruun akkasin jedhamu. Isa duriin jedheen. Ganne kan duras. Afaan kottaaf. Dhugaa. Urjiin kun obboleettii kiyya dhugaa waaqayyo hin qalleenne. nama dila kana keessaa nama isii ni beeka jee takka naga Ini wallaahi haa beekachaa jiru jaan tokko gashinuuni maammee iluu kan jiru kana. Giifti kan haame. Abaa irra badduudha ola ba'u. Beekachaa jiru wallaahi beekani kan wallaahi immoo namni hin sobu. Ayi urjii galatoomii. Inni hin buute hojiin. Ayi abdii anatu buuseenii bakka isii dogongoraan hin galchine beektaa hin erganne. Abdii Mantaate mucayyo wayyee ni beektaan hin beeka jettee wallaahi jette. mucattii suuraa maxxisite kan Eh rookiin baagiraawundii godhe kana moo eh nan beekee eenyu maqaan maal taate natti himaa eenyu maqaan yoo beekte dura nu ibsiga. kennaa Kennaa yaa eessa jiraatti? Dubaay Kennaa jedhamti maqaan obboleessoo. maal taate
Mee itti No, kennaa bilbili maqaa yoo silkii misenjara sii ijoollee isaati isiin hin beektaa abdii. Ijoollee wallaggaati. Okay, maqaan Adeellam wallagga miseenjera keessaa hoo isii eessa ishee? kennaadha. Kennaadhe. Itti bilbiluu ni dandeessaa amma? Hin danda'e. Nan danda'atti bilbiluu. Obboleessa viidiyoo as bahi hello. Ani moo? Sii miti. Ishi ishi. Maal inni abdii ni beektaa? Okay. Dhimmichi inni kun jaalallee tiyya waggaa 3 be'ee Eshi. si bira wacaa jiran saamuutti godhatu dhaggeeffadhu abdii. Jaalallee kiyya waggaa 3 wal jaalachuu turre garuu maal akka ta'e hin beekamu waggaa takkaaf na jalaa baddee silkiillee akka malee bilbiluu na jalaan kaasanii bilookillee na godhamee jira waan aan lubbuma jiraachuu isiitiin barbaada waggaa takkaaf ijaan harkee hin beeku jaalallee tiyyata waggaa 3 jaa obboleessi keenya kun Liiviyaa irraayi. Akkasuma sagalee isiitillee bika duutee jiraachi isin beeku yoo heerumte sitti haa tolu jiraachuma isii qofan barbaadaa jechaa jira abdii. Na abdiin immoo nin beekaanii jee meegaa wal dubbisaa muyit kaasi abdii. Abbaayye nagaa. Abdii akkami nagaa keetiin? Nagaa galata rabbi akkamati. Jirra wallah alhamdulillah. Eessa jirtaati? Ani kan jiru Dubaayii jedhi. Maannoo Liibiyaa jira jedhani. Eshi. Isii yoo eessatti beekta? Miidiyaa kanarratti beekta moo qaamaan beekta? Qaamaanis hin beekaa? Amma itti bilbiluun hin danda'a jee bar. Qoy itti siif hin bilbila. Na dhageettaa? Mucaa. Shabakaan kiyya moo kan saati? Itti bilbiluun jalaa baddu akkamitti callisa? Keessi kan koo baay'ee tokko cinqameera beektaa abdii. Dammoo wandi lijne ilma dhiiraati. Way obboleessa way sobaa jirtaa gaanan salphisinii way sobaa jirtaa guduraas gaafadheen jira miidiyaa irratti namni lubbuun jirus ni bahaa namni jiraates ni baha jechuun kun miidiyaa guddaadha. Kijibuu way jirtaa waamumaan yoo kijibaa jiraatte asumarra dhaabna. No, Maki, ani si beekaati waan akkana kanaa miti kan kanaa olis ni hojjeta. Anarraa dhufeetiniin miidiyaa kan kee Qoy maqaa isii beektaa qoy miyyee maakii waa hin gaafadhaani maqaa isii beektaa kanarratti Fammasuu fi miti ani dhugumaa jee oguma duraa gaafadhee jiran. Dubbii sobaa yoo fiddan akka gana namni sagalee isaanii taane gootan jechuudha. Ganaan ችግር የለውም መስመርratti kinno maakii biratti. Neetworkii sirreeffadhu ayyee. Amma dhagamaara miti? Neetworkii sirreeffadhu. Hayyee. Abdi. Wayyeen dhagaa an jechuun suuraa inni maxxanse kana bichaa yoo son taane suuraa kumaatamaan ragaa iddoo waliin sitti taasaa jira baay'ee an kasiin jedhu maqaa isinatti himme. Maqaan isii simboo yookaan ammootu kennaa. Kennaa ani waan taane ilaala ani illee yoo kijibaa jiraadhe bar amma asirra fiddee bar ani kijibaa na gochuu hin danda'a. No ammalaan as biratti qoy akkamiin beektaa abdii? Qoy obsa ammalaan inni maqaa isii maybe amma nuti dubartoonni kun yoo maqaa 20 mallee qabaanne maqaa qabnu keessa kanutti tolee nama tokko wal barrasi galee isiin inni amma kennaa ta'uu isaa amanee jira akkuma teetteetti silaa kennaa miti lakkii tana ishee wal dhabdan ture kennaa akka ta'e amanee jira lama qabdi kamiseen jira kennaadhaa jee jira maybe tarii isii yoo sobaa jiraatte maybe ta'uu danda'a si galee. Maybe yoo maqaa inni maqaa isii balleessaa jiraate illee yoo sobaa jiraadhe abdii yoo atis qoyin fixanne yoo ati maqaa isii balleessaa jiraate illee yoo maybe isiin maqaa sobdee illee san nama isaa isii beekuu fi nama si beekutu beeka jechuudha. Na abdii waan gaafattu jiraatte gaafadhuuti ni ciyyoommee walaa qunnamsiisnuun.
Anammoo isa tokko wanti si gaafadhu maqaa silaa kun messenjera ka maqaa miidiyaa isiitti fayyadamtu beekta kennaadhaa jedhaarta. Dammoo ka ergaa isiin wal jaaladhee waggaa sadii fi sagalee isiillee nageenya jechaa jirta. Waggaa takkaaf Waggaa waggaa takka. sadii wal jaalanneeti waggaa takkaaf na jalaa baddee je sagalee isii waggaa Ishi takkaaf hin dhageenye. waggaa takkaan dura isii eessa turte? Natti himime. Beeruut. Ishi achi booda Beeruut turte ila wayita qaaqaa sanii qaanni hin turre tana dura waggaa lama moo waggaa sadii akkasii Beeruutti qaanni hin turre innaa san isiinu baddee turte deebite baddee baatii lama akkas turte achuma warri ishee Abdii wayyee. amma laal qorannoon amma eessa turtee namni osoo hin ta'in isiin suni micoon Achillee amma hin baatee inni biiroo maxxanse micoon inni maxxanse san isuma yoo taate osuma face to face finnee wal garsiisne maal si fakkaata? Bakka rakkoota kan qaban wal si qunnamsiisa. Okay. ayyee rakkoon qaban illee natti ilaallee san barbaadu. Tiktaakii sa'aatii kanatti moobaayilli na jalaa badee tureera waan jettuun nagaa dhiyeenya kana dammoo yoo I don't care koo ijoollee bira jirtutti karaa immoo si dawwaluu danda'a ammasitti si dawwaluu danda'a. Asumarra taa'ee bilbila asuma qofaatu isii baree waan ta'eef dhimma kana asumatti fixna. Rakkoon qabu na obsi. Hin gammadaa jirtaa? Mucaan maal ta'e gammadaa jira waan inni immoo sabaa jira. Wallaahi hin gammadaa jira. Aganaa namni isheen beeku hin jira jennaan wallaahi hin gammade malee mini haal datti cannakkunee naanee bichaan hin maafa malee. Warra arsii kanatti heerumaa agarsiisan jennu waa malee tun akka baddeellee siisa qudhufee. Wayne. Osoo amma keenya kaara Suudotaan bicha alaa qimmaaki. amma keenya kaara argeete kutteen kuttee dhumattee heedish deemree maal goota deemi dhumattee achuma dhumatte. Anaaf na barbaadaa kan manatti amma manatti. Sobaa jirta moo koy wallaahi yoo sawaan jirtu mi gurbaagan. Wallaahi siin jedhaa maakiyaan wallaahi an sobaan jiru siireesi ay mucaan hin beekan dawwalaaf jennaa. Okay Dassi gammachuu biloo nyono iyyasaaf ko yaallotu malee wallaahi maaliif ishii sobaan maakii? miti Nama mallaa ganyu. sanammas dhugaa kakuu wanni caaleen jiru gin ni beeyta ani miidiyaa kiyyarratti waan kijibaan dhiyeessu ummataaf si galee saniif Yaa hin beekee. miidiyaa haqaati kuni sanimaaf malee waan biraatiif miti taatee bakka baallamee haa dhufti yaaboo meegaa waan gaariidhaan haa dhufti mee. Wayi rabbii kanarra yookaan gammadee seeqaatiin bula yaa Allah. Nafsi koo tacanna wallaahi maakii. haa dhufti mee ni eeyna. Abdiin hin sobaa. Aras sirni beekaanii waan inni gaggaafate hin argitanii gaayis. Maqaan isii kan miseenjeraa mareefu simboo ta'uu hin beeknu nutis. No wanti maqaan lama dubbattan tokko eenyu ture? Kenna amma Simboo inni maqaa ishii. Kennaan ammoo tuyyuu maqaa miseejjira ishii. silaa abdiin sobe kennaa nu gaafateera kennaadhaa jee maqaa miseenjera isii. Maqaa kamii jee gaafate silaa amma beekuu baate kennaa sanii hin himu ture jechuudha isin galee as biratti hubachuu wanni qabdan tokko yoo jiraate. Maakii ati waan xixiqqoo tana biran dhaabbatiin ati nama guddaadha. Murteessaa nama wal jaalatu walitti fiduu walitti araarsuun guddina keessaa isa tokkodha.
Okay. Ka jaalateetu beeka jechuudha. Maa gurbaan achumaan bade. Achumaan bade gurbaan maanni. Isa barbaannu kaan immoo. Bilbiluu kutee barbaada. Ijoolleen durbaa jalartanuu keessaa naa barreessa fuudhan barbaada. Kan heerumuu barbaadan qofti. Hin jedhamne amaniin barbaada. Wallahi jaalallee baddeeti. Qaalimaa baddee bar hin barbaadu. Bar kana dura waggaa amma viidiyoo sanatti baasan. Amma dura viidiyoo takka laayivii irratti yoo jaartiin keessi jalaa badde na jalaa baddeettee dhuftee nanti nimiin jee dideen ture jechuudha. Garuu koomantiin inni na jala barreessi wallahi gizee meeqa bakka maakii nagalchi rabbistu jennaan garaa na balleessisini galee wallahi laazim. Yoo baddee hin barbaadinaan jee himee ture. Ayyee kaa erga ta'eefu abdii. Hin cufte silkii kunoo dhagaye. Hin cufte silkii. Reject. Hin cufama silkii. Dhageessanii? Silkii xirriin walarkaa wallaggaa ka jiru dawwalaa jirtaa? Yaa. Dhagaye. Okay, Dubaay keessatti irra godhatanii? Yaa akkuma bakkuma jiranitti irra godhatan rakkoon jiru. Teelee keessa Oromoo hojjetaa teelee Dubaay keessa? Sagalee waamichaati mati. Sagalee waamichaati. Sagalee waamichaa isin immoo irratti hidhatte. Ati tajaajila walmeeti. Tanga bu'aa. Abdii sobdaa uummanni hin beektu jechaa jira argitee koomantiin guutuun. Isin intalti sana waan ta'eef. Waa ilaalaa jira beekamaati. Andi lixayyoo. In sobaadhanii. Abdii atillee akkuma naasuma irratti wal bartee immoo qaamaan beektu. Qaamaan beekaan abbaay'ee maal taate. Innaa bakka footoo isii yookaan ka isii waliin haasofte teekistii baagiraawundi naa godhi. Asumatti moo? Suuraa hojii kaatee ni qabda abdii? Ani moo? Ani maa jaalalleessiiti jedhema? No jaalallee isiiti hin jenne gin just yoo kan maasirritti wal beetan jechumaafi. Amanu uummanni si galee uummanni amma nuti ani si amanuu hin dadhabne just intiraan. Uummata meessuuta jaa uummanni kun hin dafeetu. Kumaatamaan isin argisiisu suuraa isii barbaadan. Si kophaa kan keetii yoo maakii keessaan si garsiise malee ana asirratti agarsiisu naacha'u. Waan barbaadde keessaan nagaa fudhaa baay'ee. Dhagee abdii. Wayyee. No chao osoo hin ta'in dhuguma micoota ni beektaa yoo kabeeyte saayiboota isiitiin maaliif jennaan wallahi jaalala jechuun waan safaaxaati miti si galee. Yaa. Annaa hiyyeessa tujjaaran jiru jaalala jechuun waan safaaxaati miti mucaan kunis ilma Oromooti. Kanaafuu yoo dhugumaan kan micoo kana beektu tahee isa hute. Teekistiin deebi'eera qoy. Maalitti dubbo? Nagamaa kii dubbadhu. Nama addaa waliin agarra. Saayiboota isiillee yoo isiin kan silkiin kan sun ta'e saayiboota isiillee akkana namni akkanaa kuni mana maakitti akkana dubbatee si eegaa jiranii uummanni si jettee akkasi fiduu dandeessaa jechuudha. Yoo kana heerumtee jiraattellee heeruma si haa jiraattu yoo inni amma lubbumaan jiraachuu sagalee isii jecha heela hojjettu qofa barbaadama akkas akkuma inni dubbatee akkasimi. Maakii ishi akkanaa goonu. Isii ana caalii inni qaamaan beekamiti. Lakkoofsi hin dhabu waan ta'eef lakkoofsa isii keessaan si haa ergu yoo barbaadde itti dawwaliif. Suukaalchaalee gosti dawwiillee laati. Ati amma sagalee lubbumaan jiraachuu isii barbaaddaa miree? Eeyyeen meelii ilaa nagar alfalligin. Bitmataaliin dammoo hin jibbu'an osoo dhufte harka lamaa qabe banadheetiniin qabe fudhadha. Garuu ammootu lubbuun jiraachuu isiitu yoo ta'e kanaaf waan guddaa. Minaan cinqatii kana keessaan ba'a. Ijoollee isaa tati.
Arsii ijoollee naan. Ani arsiidha. Yaasaa Arsii ijoollee sadii. naan. Asaasaa wayyoo haadha koo. Yaasaa. Eeshi bakka rakkoon qabuuti ati keessaan na dubbisii waan jiru kamuyyuu sitti maanii isii heerumtee illee hin jirtu lubbuun hin jirti nagaa qabdi fayyaa gaarii qabdi innaa ati asirraallee dhiisiti kottooti keessaan wal isin qunnamsiisa wallaahi ani hin beektu horreettanii as bira hin soba jettan kun Isin mucaan sana hin maal? saalfatta uma tokko iyyuu maammaa akkanumaan haasawaa warri koomentii kun Taama dhiyootan hin diraas. dhageettee abbaay'ee. Sanni beektaa waan nuti. Illee rakkoon qabu ani dhufee keessan si dubbisa inni haasofnaayyee. Ayyee gara barbaaddeen koottuuti. Maatii. Bakka fooloo walii deebisaati wal dubbisaa keessaan. Yaa koottu keessaan ishee. Si galateeffachuu kun dhufa maakii. Yaadni dammoota qabayi. Rakkoon hin jiru. Absheer. Gurbaan abdiidhaan kun goobazii wayitibba. Rakkummaa nagaa abdii- naa deebisish. Galata bannaati. Wayyee. Ati qoyi sagalee wayii kaa'iti dhageeffadhu maal gootanii beektaa? Ishee. Isiidhaaf sagalee wayii takkiin miseenjera takkii maaliin kaa'iti fi nagiyooma sagalee isii nagiyaa jettu qofa dhageessisiin. Rakkoo tokkoon qabu si dhageessisaa koo jechuun Jechuun nuti illee akkasii amannuuf jechuudha. jechuun amma jala kana jiraachuu dandeessi maakii. Waan jechuun wanta kana hundaayyuu quba qabaachuu dandeessi. Dhugaa rabbi jechuun nama miidiyaa fayyadamu nama miidiyaa irraa fagoo jiru miti amma silkii isii yoo dawwaluun cufama maaliif an dhuftee yoom jaalallee isaatii miti jechuudha malee silaa waan baraa tokko illee hin qabu garuu isiin jala kana jiraachuu shakkii takka illee hin qabu jechuudha maaliin inni hin cufti silkii sii galee. Ati miseenjera isii ni qabdaa feesbuuka isii? Feesbuukas qabaa, iimoos qabaa, qaxxitaas qabaa. Hundi yoo Feesbuuka jiran. isii ni beektaami inni ni beekami? Yaa hin beeka kun himaan jiruma. Facebook asii maqaa guutuu na hime abdii. Kootuti maqaa ishee feesbuukni Feesbuuka maqaa isii mi'aayyee yoo ka dhugaan beektu ta'e kennaa wallaggaa. sirrii jira. Laa sirreessime. Kennaa wallaggaatiin jira baabaa. Kennaa wallaggaati moo kennaa mucaa wallaggaati? Kennaa wallaggaa. Gargaarsa mucaa maal taateeti? Ingijjii irratti heertii ta'a dura kennaa mucaa wallaggaa ture. Yaa dura kennaa mucaa wallaggaa ture. Ati kootu keessaanii bakka keessaan. Keessaan maal godha asumarratti biyyatti sagalee nu dhageessiree maal keessaanii dirqama miti bara keessaan wal araarsii walitti yoo mufatanis gan jiraachuu isii haa dhaga'u bakka kazaa yoo kan barbaanne ta'e sigmaa booyi ta'e atilleen. Qoy suuraa isii kana eessaa fuute eessaa argate qofa inni maakush. Eessaa argate? Ansii hime bee biroo. Anaafisiin amata afuriif deemaa irra wal barree laa. Suuraan kun kaamata afuriitti suuraa isii kaama duraa. Suuraan asamma. Waggaa keessa jira. Suuraan mamantasite kun ka waggaa meeqaa tette? Suuraan kun ka waggaa afuriitti waggaa gasiitti miti bar suuraan kun ka ammaati. Amma sitti mu'aa tokkotti. Yaa. Suuraan kun kayoomiti deebisiifatillee. Suuraan kun kayoomii fiddeeti. Suuraa waggaa afursi. Fotoo ka Beeruuti kaatee jirtu Beeruuti. Fotoo sancaalii kan ture illee ana biran jira. No, so እሺ. Ani amma fotoo kanneen yaa'u maakii anchi taaqaallee yeziin agar laayif si galee yaa'u silkiin babbadaa maaliin jedha ani kanneen hin kaayetiin jira. Malee fotoo baay'ee qaba ture. Amma kanaaf anta andi piikchar haawuxaaliin bakka keessi fotoo tokko canaa baasishee sagalee na dhageessisennaan gadiddee baagiraawundii godhadhu fotoo ishii tokko. Inni raasu haawuxaa adilli deemin toonaalee. Yoo fiqireenyaa miti jaartii ta'ellee yoo taate baraana dhaanaa deebitu jechaa jiru. Inni bayoota indaanis bichaa maa falligalu. Abdii. Wayye. Ati suuraa isii takka nu garsiisi mi'aayyee suuraa ni qabdaa?
Kumaatama isin garsiisan garuu asirra garsiisuun barbaadu. Maal godhu suuraa namaa walii gadhu. Ati maaliif asirra garsiisu? Qoy ati isii hojii hariiroo qabdamoo maaliin abdii? Hariiroon qaban maakush. Maajuba asirra garsiisuun barbaadu keessaan kottaa noomnaa maaliif jettare yoo isin jaalallee kee taate jiraate yoo jaarsa isii taate dhugumaan jaartii kiyyarra dhaabbadhu naamin jechuus ni dandeessa mirgas ni qabdani beektaa? Laaq waggaa gagana hojii tureedhaan jechuun hin beeku ani. Hin beeku ani. Waa walitti qabdanii? Homaa walitti hin qabulle hin beekuun. Inumaa hin beektu micoo? Hin beeku maaliif hin beekee ittare? Keessaa na gaafadhu keessaa waliin haasofnaa deemi maali deemi. Abdii ati waa walitti qabdan micoo tanaa hojii akkan sirraa harkaa jiru kanatti akkan xiinxaltuu siyaasarraa kara jaalatti rabbi na dabarseetti sirratti xiinxalaa. Akkan xiinxalaa jirutti micoo tanaa waa walitti qabdan na fakkaatu jira. Mucaa iyyuu hin beekaa har mucaan kenna. Baabaa beeyanii fati ganda tokkocha. Kootu keessaan si foona ishee. Abdi. Oi, Abdi. Oh. Please billahi kaani qalladaan jiru jedhi. Wallahi inni kalibbee no mufalligaa bakka ka jirtu kan bicha yoo dhugaan beeti ni gaarii. Hin jirti yoo kan beene ta'e hin beeku jedhi. Leelaa soo meeshiin argi tigir illoo. Aw wallahi lazima ni qalladaan jiru. Qoosa takkatti illee jiru ansi galee. Nama isii beeku bakka ati illee. Miidhaan akkam gootanii beektaa? Isin goosaan jiru boobaasan. Idoon baalota taatoonaallee. Dhugaa kan siin jedhe kana osoo mala salphaa deemteen fixattaa bar. Keessaan jaartiti yaadhiifama naa godhi jechuu deemtaan mi? Maa jechuun maa jaartitii osoo jaartitii ta'e maa jaartitii yeroo asirratti illee falmachuu danda'a. Jaartitii yaa miti. Jechuun haamilee nama tokkoo eeguudhaaf warri 430 warra iccitii dho'isuudha beekte. Yaa maal baasee jechuun kootus jechuun bee furmaata godhuufiif barbaade ammaa kush erga inni dide dammoo yoo ishi baqaanni seeraati furmaata kan argatteen deemishi baabaa ko. Salaamu alaikum. Dhaggeeffadhu ati maali waan micoo qofa beektuuf maaliif akkana godhatta? So yoo micoo dhugumaan beekte micoo yoo nama jaallattu qabaatte saayimtuu fi yoo jiraatu isii qofa barbaadaa itti sokkee mubaarak musammaa itti erginaayyee. Erga diddaniifu. Akka hattuu wanti Dubaay keessa fiigee qabe sana qabuu dadhabe sanitti isii qabee fiduun dadhabu. Yalla garas deema garasi salphaa ta'u oolu. Hai. Mucaan warra arsiiti barra akkamitti jalaa hafna jira warra soddaatiin dhaabbannaa bira. Inni ijoollee maarsii fakkaata garuu yaa'u atiin qalladaa jirta jedhi Abdi. No ችግር የለውም ቢደርስብህ አንተም ትረዳኛለህ ነበር። አልደረሰብህም ለዛ ነው ወላሂ ለዚህ ሁኔታን ኬስ ጅሩ ከነ ሱ ከና ቤክቱቲ ጀቹ ወላሂ ለዚህም ነህ ሂምተ ቱረ ምን ችግር አለው እንቤ ከዮ ጀት በቃ ዮ እሲ ቤት ዱገማ የሆነ ሂምተ ማልታት ዮ ጃርቲ ቴት ፍቅረኛ ተለያታት ዋስ የላባ ፈዳ በህይወት እንዳልክ ከነገርከኝ እኮ እኔ ከዛ በላይ ምንም የምፈልገው ነገር የለም ሲገለ ግን አስረነ ሂምተ ባለለታይ በጣም ደስ ነው የሚለኝ ዋው ዋው ተረዳኝ ና ውበድ በእናት ና ቤክ በእናት ከለታራይ Abdiin si qalladaan jiru saa jaalala siin qabdaa ta'e kootu keessaan siin jedhee bakka waan baraa maal siin jedhe lubbu maal taate. Bakka deemi fooloo godhiif keessaan dubbisi. Yoo hin taane mucayyoo mubaarak itti ergina. Mubaarak sommaa itti ergina homaa yaadini barbaadee fida inni. Amma fiigee qaba mubaarak amma kootu ati na bira kootu. Qoy si bira kootu mucaa booksiin da'uu deemtaa biyya takka Duubaa hin jiru bar mucaan Liibiyaa jiraan. Na bira kootu maali Abdii? Maal haadha mana kiyoo ta'ee boksiidhaa oomisha. Isaan argatee na dhaa inni gadhaa. Dhaggeeffadhu. Dhagee laawudii reekoodii itti bilbili mucayyoo. Hin kaastu muyyaddiin wallaa hin kaastu. ammatti daawwallee garsiifnaa Hin dawwalitti. Bakka Abdii galatoomishi. Maaliif jennaan anaatu si buuse yoo dhugaa taate maal irra bilbiltee fidu yoo sirriitti akkanatti konfidensi waa'ee si qabeeyte saahiba
saayiboota isii itti ergitee fiduun mucayyoo maalinni hay mucayyoo nuti fardaan deemnee ni fuudhuu ni dandeenya Dubaay bakka isin jirtu irratti safaaxaa gootee nuti warra cimaadhaan mana onagna Amma keessaan barreessii bakka barreessii fi keessaanii. Barreessii fi kottu. wayii jaalalatan wallahi mee suuraa isii duubaan kis takka maxxansi namni biraa yoo beeku jiraate keessaan nu haa qunnamushi asaazan keenya wandimee yaaddanii mucaa kanan yaaddanii tokkoffaa jaalaltii Liibiyaa rakkoon Liibiyaa isa waxalaa jirti lammaffaa rakkoon jaalaa isa waxalaa jirti sadaffaa baduun isii isa waxalaa jirti sagalee isii dhaga'uu dhabuu irratti dammaramee ilaalame hay wallahi ifiifuu kan namni sagalee ta'uu qabuufi wallahi mucaan because maal jechuu barbaadeeti Liibiyaa keessa maal akka deemaa jiru ni beeytanii rakkoo Liibiyaa keessa jiru. Koofluun hin barbaachisu gaayis wallahi koofliin ashi suuraa isii kaa'ime. Piraankiidha. Annamni wallahi billahi jee kakatee kijibuu taanaan illee of miidha malee maakiin miidhu maal gooti maakiin irraa maal dhabdii maal irraa harkatti gaayis. Rabbi yuun ni sumar. Namni tokko maqaa beekamtii maqaa kijibaati yoo harkate illee beekamtiin isaa hin turtus hin bultus jechuu sin galee maalii fi namni tokko wallahi maqaa rabbiiti sin galee wallahi jaanii kakatanii kijibuu taanaan of miidha malee maakii takkaa miidhuu jechuu barbaadeeti ummata illee ummata sin miidhu so akkasitti yaada. Qoy keessaan barreessaa fi fakkaata. Kunooti suuraa isee fidee. Ijoolleen beektan koomenti barreessaa. Kan biraa hoo jiraate. Ijoolleen beektan jirtanii? Ana daanoo jira. An beeka. Maali yoo namni mul'isen gashee yoo gaafa poolisii nama gaafattu. Ati yoo jala jiraatte lakkoo tokko barreessi intalo. Simboo kenna. Ani beeka warri jettu kakadhuuti gali mana kana. Kakadhuutiin hin beeka jira. Bakka ani laayivii irraa bahuu deema waan ta'eef kakadhu. An beeka yoo tokko meeshii na goteen isheen. Ati hin beektu. Boontuu galchaa kan boontuun immoo. Boontuu galchaa. Haati dhimmaa yoo as jala jiraatte kootu seeni. Kottu rakkoo tokko barreessite adumti. Yoo lubbuun jiraatte nu harkaan baddu laal bakka jirtu si baasnaa kootus ba'i. Injiran ko soban akka jecha yoo beeka soban. Namni beeku jechuun jetti. Isa maa beeka bakka abdicha beeka. Urjii lixaa hootu gali gaasi galchee gizee meeqaniin beekamaa jechaa ol taree galiree yoo beekte si harkisee kunoo inseentu maal goota wanti taree bareedduti yoo beekte seeni si harkisee. Maa keetti sagalee namaan taatu. An karaa Feesbuukiiti karaa Feesbuukii karaa Tiiktookii Vaalariin an ba'u viidiyoo.
Karaa Feesbuukiin sagalee ta'an. Warri Feesbuukii hin qabne Feesbuukii seerchi godhadha. Obboleessa wagga silaa namni du'es numa dhaga'ama namni jirus numa dhaga'ama. Jira wallahi beekaa nagalchi. Thank you Deju. Isin gizeen galchuu seenuu qabdan bara.